Yoo ofii kufanii argan malee akkamittuu dhukkubni nama kufee namaaf hin hubatamu. Yoo ofii dhamdhamanii arganis malee hadhaa waan xoofoo fooliin hin tilmaamamu. Gaaddiseen uumamaan kennaa addaa qabdi. Kennaan gaaddisee wanta yeroo isheen jirturraa gara fuulduraa ji'a 6 booda ta'uu danda'u abjuu ishee yookaan utuma teessoo argiti. Dandeettii kana akka qabdu namni tokko iyyuu quba hin qabu. Gaaddoon bara kana ministirii qoramtee qabxii gaarii fiduudhaan darbiteetti. Ta'us garuu abbaan gaaddoo dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee fi dhibee sabbataa yookaan turuudhaan dhiphachuu erga jalqabanii baay'ee tutturaniiru. Haati gaaddoo daa'ima utuu isheen jirtuu boqotan. Maarree abbaan gaaddoos jiraachuuf haadha warraa kan biraa qabu ture. Haa ta'u iyyuu malee haati warraa isaanii jireenya hundumaa to'achuuf kophaa ishee geessuun turre. Waan nyaatamuu fi haala dhukkuba abbaa gaaddisee wal faana adeemsisuun madda galii tokko iyyuu hin qabaatin itti ulfaateera. Kanaaf abbaa gaaddoo faana mari'atanii gaaddoon akka magaalaa deemtee hojii mana namaa gargaaruudhaan maallaqaan abbaa ishee bira dhaabbattu murteessani. Haalli hundus murtaa'ee waan hundumtuu mijeeffameera. Bor deemti jedhamee akka har'aa galgalaan gaaddoon akkuma guyyaa kaanii jettee rafteetti ture. Intaltittiin mixiin nana balaan lafaa sirra rafu ka'i. Ijoolleef ciree qopheessi, mana barnootaatti geessi, uffanni miicamus jira. Isayyuu halkan ka'i biddeen tolchisiin jedheenii ture. Kaatees hin tolchin. Hattee maraftee bultee qaba. Ka'eemma rakkoon sirraa ciisu lilmoo ilmoo rakkinaa. Sagaleen nama umuriin akka haadha warra abbaa ishee yookiis haadha biddeenaa ishee ga'uu fakkaata. Sirriitti gaafa dhaggeeffattu garuu ishees miti. Maaf akka akkas sodaattes hin beektu. Naasuu guddaadhaan utaalte tolcheeraam ka'eera nyaatas ijoolleef hojjechuufi jettee nyaata hojjechuuf wal darbite. Hojjettee fixxees ijoollee gara mana barnootaa geessuuf fudhattee deemte. Utuu deebi'aa jirtuu yandoon balbala kana darbattee ol seente malee siif hin ta'uun intala. Naatee ambar yoo maal godheen sagalee kee bareedaa sana dhaga'an jedheem. Si waamnaan hin dubbattu, si qonxonnaan hin boossu. Guyyaama tokkoon tuqeen dhiigdaa kee qofa bara malee. Jedhee haasaa fi kolfa gogaa kolfe. Gaaddoon argaa fi agartuu yandoon jaallattu. Yandoon waardiyyaa mana sana eegudha. Gaaddiseen hojjettuu mana keessaati. Kanarra kan darbe hiikni biraa kamuu akka isaan gidduutti dabalamu hin barbaaddu. Yandoof dubbiin faallaadha. Carraa argatu hundatti fayyadamee sarara ishee keessa gala. Wanta isheen hojjettu yoo hin jeeqne nagaan qabu. Gaaddoon kolfisaa gogaan sun hirriba ishee dhowwa. Boqonnaa isheef hin laatu. Nama tokkottuu himattee akka horraan kunneef baras hiriyyaas nama tokko iyyuu hin qabdu. Warri isheen bira jirtu immoo ishee hubachuu miti ilaaluuf iyyuu heeyyamamuun fakkaatan. Gaaddootti jireenya bitaatti galte. Bultii gara bultiitti haalli isaa hammaachaa dhufe. Yeroo ishee wayyaa miiccitu dudduuba ishee dhaabbata. Akka muka ibsaa. Homaas hin dubbatu. Naatee gaafa isheen ofirratti ilaaltu
Nyaara isaa olii fi gadi sosochoosaa kun maaddii gogaa qummaadha. Wanta gootu hin qabdu. Birrachaa hojii isheetti deebiti. Yeroo uffata miiccitu qofa miti. Gaafa isheen mi'a dhiqxus, gaafa isheen oobdii qulqulleessitus waanuma akkasii nama jibbisiisanii itti qoosa. Tapha gootee fudhachuuf tapha miti. Haalli isaa hubatamuu fi dideera. Guyyaa tokko mooraa keessa yandoo fi gaaddoo qofatu ture. Gaaddoon uffata ishee jijjiirrachuuf kutaa ishee seenaatu jirtu yandoon duuba isheen seenee balbalatti cufe. Bilbila tuttuqaa ture. Hirkiseetu sagalee akka hin baasne jedhee akeekkachiiseen. Humnaan ishee qabe. Gaaddoon miimmaan ija ishee guutaa. Maaliif wanta hamaa akkasiin irratti goota? Jetteen. Jecha afaan isaa keessaa ba'e tokkichi gumaadha. Kana qofa jedheen. Kabaja malee qullaa ishee hambise. Achitti ishee darbatee bilbila isaa butatee uffata isaa cuccufachaa yoo gadi fiigu balbala guddaa biratti kireeffatee kan galu gaarummaa faana walitti rukutame. Gaarummaanis wanta ta'e galuu fi dinnaan yandoo eessatti fiigda jennaan akka nama hin dhageenye batatti isaa sokke. Gaarummaanis gara manaatti yoo dhiyaatu sagalee boo'icha ukkaamamaa dhagee. Nagaadhanii warrana jechaa itti ol seenuu ka'e. Gaaddoonis na salphise. Salphadheera natti ol hin seenin jettee boosse. Gaarummaanis ariitiidhaan balbala banee ol seenee tasgabbeesseen ala baasee wanta hunda gaafatee itti himte. Gaarummaanis tasgabbaa'i, seeraan kan itti deemnu ta'a malee hin dhiisnu jennaan. Kutaa morma kooti. Seeraayyuu gaafachuuf jenne warri mana kanaa rakkoo qabanaan jedhu malee nan hubatan. Na ari'uus danda'u. Yoo mana hubatanis, yoo mana nari'an ta'es, yoo mana gargaaru ta'e illee abbaa kootti himuun isaanii hin oolu. Inni immoo kana dhageenyaan daqiiqaa illee hin turu. Gaggabee kufa. Kufnaan immoo carraan lubbuu nafuusaa illee Waaqatu beeka. Gaarummaa wanta argitee dagadhu. Ani madaa koo faana fuulduratti na deema. Ofis dhabee abbaa koos hin dhabu jettee harkitee boosse. Gaarummaan waan godhu bitaatti gale. Dhumarratti wanta uumame dhoksuun ishee gargaaruu murteesse. Yandoonis badee hafe. Jireenyi sitti fufe. Lammatas deebi'ee hin dhufne. Turtii torbee lamaa booda balballi mana isaanii rukutame. Yoo bantu ilma wasiila isheeti. Sanyii. Gammaddee sanyii baga nagaan dhufte jetteeni seensisteen. Sanyiinis seenee wal faana dubbachuu jalqaban. Seenee mooraa keessa dhaabbatee nagaa seeraan gaafatee taa'i jetteeni jennaan tole jedhee aluma oobdii keessa ta'an. Suuta jedhee jalqabarraa kaasee ibseefi. Dhimma wayiin sitti dubbachuu dhufe. Seenaatu beekuu qabdu tokkotu jira jedheenii seenitti jalqabeefi. Namicha tokkotu ture. Hiriyaa abbaa kee fi abbaa kooti. Namtichi ilma isaa hangafaa gaafa godhatee baay'ee gammadee ture. Dhugees machaa'es ture. Abboonni keenya lamaanis
akkasuma machaa'anii turan. Hiriyoota waan ta'aniif immoo iddoo tokkotti ture kan isaan dhugan. Machii keessaa haaloo kanaan dura walirratti qaban utuu dubbatanii afaan keessa wal daddarban. Abbaan keessa akkuma tasaa albeen namicha waraanee namichis lubbuun isaa darbite. Abbaan keessa isa guyyaa sana na'ee gaggabee bara isaa guutuu dhukkubsachaa hafe. Lapheen isaas kanaafidha dhukkuba ittiin jedhe. Maal seetee gaaddoo? Yandoon ilma namicha guyyaa sana abbaa keen ajjeefameeti. Bara isaa guutuu akkatti gumaa abbaa isaa baasu yaadaa guddate. Kanaaf karaa isaaf mijatu fayyadame. Wanta inni sirratti godhe hundayyuu dhageera. Kan si dhibu utuu isaan qofa dhiiseera ta'e wayya ture. Inni garuu wanta sirratti raawwate hunda waraabee abbaa kee akka qaqqabu godhe. Abbaan kees battaluma sana arganiin naasuun kufanii amma finnee hospitaala jiru. Amma yeroon asiisitti dubbadhu kana tarii boqotaniiru ta'uu danda'a. Haalli isaanii abdiin qabu ture jedhee utuu inni hin fixin gaaddiseen jilba isheen lafa geessee gadoo deebuu jalqabde. Gadi jettee yeroo isheen hirqinfattee boossu sanyiin dhiisii kee amma gara mana yaalaa deemuu qabna. Wanta ta'u hin beekamu jedhe. Ka'i gaaddo, ka'i gaaddo, ka'i jedhee yeroo inni ishee urgufu birrattee kaate. Abdii ture hundisaayyuu. Baay'ee dafqitee turte. Lafti bari'eera. Baadiyyaa ganda isaanii dhiisaa jirti turte. Akka isheen gara magaalaa deemtuuf wanti isheef qophaa'an fuuldura ishee turan. Abjuun ishee akka dhugaa ta'e beekti. Ala baatee baay'ee teesseetti yaadde. Deemtee haalota erga beektee loluu malee sababa dhiyeeffattee hafuu dandeessu hin qabdu. Utuu isheen abjuu isheetti himte itti kolfaniima baay'ee hin yaadin jedhanii dhiisu malee namni harkaa fuudhu hin jiraatu. Abbaa ishee waa'ee abbaa yandoo yoo gaafatte ni dhukkubalaa jettee yaaddofte. Hafuuf gaafa filannoo fixxu deemuu murteessite. Utuu hin deemin dura sanyii waamtee abjuu ishee hundayyuu itti himte. Seenicha namni isheetti himee akka hin jirre waan beekuuf sanyiinis waan hunda isheen itti himte iyyuu ni amane. Kanumaan gaaddoon gara magaalaatti qajeelte. Manni isheen galfamteef inni abjuu ishee keessaa tokkuma ture. Yandoon gaafa isheen manicha seente mana hin jiru ture. Bakka deemee yeroo inni galu gaafa argitu ija ishee jalqabaadhaan sagaleen isaa gurra ishee keessaa isheetti iyye. Gumaadha, gumaadha. Isanni abjuu ishee keessatti jedhedha. Gaaddoon buustee baastee yaaddee inni sun abjuudha, inni kun dhugaadha. Kanaaf tokkoffaa warra manaa faana hariiroo hayyaata qabu uumuu qaba.
Lammaffaa gaarummaa faana karaa fayyaalessaan wal baruu danda'uun qaba. Sadaffaa immoo yoo Waaqayyo na gargaareef jibbaa fi haloo yandoo keessa guute mo'uun qaba. Yaada jedhu murteessiti. Waa'ee ofiishees waa'ee abjuu ishees suuta gaarummaa amansiisuu jalqabde. Innis salphaatti ishee namanne takka taateewwan ta'uuf jiran fa'a dursitee isa abjuu ishee keessatti argite itti himteetu yaada isaa argachuu yaalte. Milkaa'eeraafis. Innis waan danda'u hundaan ishee gargaaruu jalqabe. Gaarummaan ogeessa fayyaa ture. Kanaaf abbaa ishees baay'ee gargaaree hordofaa ture. Warri manaas barnoota ishee akka isheen itti fuftuuf haala mijeessaniif. Gaaddoonis sanyii faana akkaataa hiriyyummaa abboota isaanii sadeen durii qorachuudhaan suuta yandoo fiixee kennaa turte. Akka eenyummaa isaa isarratti barte garuu homaa ittiin himne ture. Akkuma dhimma nama biraatti, akkuma seenaatti gidduu dubbiidhaan dubbatti ture. Innis haloo fi jibbaan baatamuu caalaa maaltu akka ture beekuuf karaa isaa qofa ilaaluu akka hin qabne hubatee jireenya isaa karaa nagaa jiraachuu itti fufe. Dhumarratti gaafa murteessu mana isaanii bakka isheen hojjettu gadhiisee deeme. Duras yaada hamaa sanaaf ishee dursee torban tokko akka isheen achi geeffamtu waan beekeef gale malee sooromni isaanii lafa iyyuu isan tuqsiisu ture. Abjuun gaaddisee fala jedheen anis seenicha cufe.